Radio Simbirtuu. Hayyee tokkicha waaqa gurraacha waaqa Oromoo waaqa bokkuu sibiilaa waaqa shanangadaa waaqa sagaltaman garbaa waaqa salgan booranaa waaqa ciicoo gurraatti waaqa siiqqiyaayyoo nagaadha walitti nu deebiste waaqa waliin nu dubbachi nagaaf kabajisiifa haa ta'u handeeme nagaan haa galu fayyaaf nagaa nuuf haa kennu handhalatte haa guddatu hanguddate haa buru barri nagaa haa ta'u bariin nagaa haa ta'u gaarga nagaa haa ta'u guddinni nagaa haa ta'u galgalli nagaa haa ta'u ganamni nagaa haa ta'u handuule mirgaan haa galu. Harka fuune dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu nageenya keenya kan kabajaa lafa jirtan maratti qilleensarraan isin haa ga'u jenna babbaaru. Akkasumatti dhaggeeffattoota keenyaan warreen amantii musliimaa hordoftan maraan nuti qopheessitoonni qophii Simbirtuu baga baatii ramadaanaatiin isin ga'e ramadaan kariim jechaa akkuma barsiifni arraa sagantaa teenya oduudhaan eegallee qophii simboo fi imalaa itti aansina amma gara oduu sa'a kanaatiif qophaa'etti. Akkam jirtan dhaggeeffattoota keenya oduu isin dhageessifna oduu isin dhageessisu an Gammadaa Baroodaati. Hojjettoonni dhalootaan Oromoo ta'an 150 Yuunivarsiitii Haramaayaa irraa ari'aman. Miidhaa bulchiinsa ilmaan Habashaatiin Yuunivarsiitii tana keessatti yeroo dheeraaf gaggeeffamaa turee fi jiruun hojjettoota lammii Oromoo irratti dhiibbaan hiriyaa hin qabne raawwatama. Hojjettoota hojiirraa ari'aman keessaa tokko obbo Ahmad Jaalee, lammaffaa obbo Abdulaziz Ahmad, sadaffaa obbo Fu'aad Ibrahim, afraffaa obbo Abdii, shanaffaa obbo Ahmad Muhammad keessatti argaman. Yeroo ammaa hojjettoonni hojiirraa ari'aman mormii cimaa deemsisaa jiraachuun beekame. Waajjirri abbaa taayitaa Broadcast Itoophiyaa akka cufamu gaafatame. Sababni isaatis mirga pireesii biyyattii ukkaamsee gaazexeessitootas hiisisaa waan jiruuf jedhame. Mootummaan garuu kibxata dabre hojii boonsatti jirta jechuun caffee biyyattiitti dhiyeessee maallaqa guddaa raggaasiseef jedha agabaasaan keenya Finfinneerraa. Maddeen akka agabaasaa keenyatti himanitti abbaan taayitaa kun harka mirgaa mootummaa tahee mirga walabummaan yaada fi ibsachuu ukkaamsaa jira. Kana malees raadiyoo fi TV'n dhuunfaa akka hin banamneef hayyama dhorkate. Yeroo dhiyootti hayyama TV jalqabaaf akka dhuunfaatti dhaabbata Faanaa Broadcasting jedhamuuf akka kennameetu himama. Keessa beektoonni kun Faanaan miidiyaa paartii biyya bulchituuti malee walaba jedhamu hin qabu jedhu. Mootummaan Itoophiyaa baankiilee dhuunfaa dadhabsiisuuf duularra jiraachuun dhagayame. Baankiilee dhuunfaa gabaan ala baasuuf mootummaan halkanii fi guyyaa namoonni akka baankii biyyoolessaa qofatti maallaqa kuufataniif ifaa fi harka lafa jalaatiin dalagaa jira jedha agabaasaan keenya Oromiyaarraa. Akka maddeen baankiilee dhuunfaa itti himanitti beeksisaa fi dabballoota isaatiin mootummaan namootaan akka baankii daldalaatti kuufatanii badhaasa fudhataniif ciminaan hojjechaa jira. Duulli baankii dhuunfaa dhiisaa jedhu haalaan hammaatee kan jiru Oromiyaa keessatti. Dhimma kanarratti kanaan duras gabaasuun keenya ni yaadatama. Dhaggeeffattoota keenya oduun ammaaf qabannee dhiyaanne hanganuma qophiilee hafan waliin tura. Jalalan wale damne Ilili jalalan darar sine Ulti jarre biriti gone Guddo da binsi abdade giruna Wajini bulla taje Wadu manati nagante Duita nagalta yominse Venu abila jitina bu Imi manko akayaye Udugara dugomsite Badi male na jarbite Nagarsi subotete Udugara dugomsite Badi male na jarbite Nagarsi subotete
goote. Dibate abalu biya jalalean simale jette kakate sansayo gaya dadara nama nama nubultura yoni nansiya kemale bodete arkuma pinjura karkara ke unimbane Irana dorka dubira Udu dara nugum site Badi male nagar bite Nagar si suboke dhaggeeffattoota keenya qophii simboo har'aa keessatti marii artist Ilfinash Qannoo waliin eegalle kutaa sadaffaa fi xumuraatu itti fufa turtiin teessan nu waliin jenna. Kanggo gorrisu dagada kanna haraya umimani kanna bosisu garada akam tawfirako fala malina imtu nalkanta unda dabemi halkano nambaritu nguyata unda dabemi halkano nambaritu kallaga ya usbishani kanggo gorrisu dagada kanna haraya umimani kanna bosisu garada obsita garako obsatu alanuga yokino kangarake argatte tonga madai yokino kangarake argatte tonga madai kana fanjalla tole galatoomi ilfe fayyaa ta'e amma immoo ilfeeni waraana bilisummaa Oromoo ni jaalatti jedhan dhuguma ni jaalatta maaliif yoo Wayyo gaaffii maalii qaba gooftaa kwani ani utuu isaan waa tokko hin ta'in utuu isaan hin badiin utuu isaan hin injifatamiin akka lubbuun koo darbitu nawwa. Maaliif garuu? Maaliif jaalatta? Bilisummaa koof waan falmaniif hin beelofne hin jettu nan dheebotte hin jettu nan daare hin jettu aduun na gube hin jettu bokkaan natti roobe hin jettu. Bilisummaa koof jette uummata koof jette lagatti dhumti ka aduutti dhumti maaliif hin jaalladhu? Tayyee tole ilfeen maatii ishee keessa namni sirba yookaan namni ogummaa aartii biraa qabu jiraa? Moo kophaadhuma isheetu as keessatti baata? Haati koo sirban galchitu si dhiba. Amma yeroo dubartiin deessu yeroo dubartiin shanan baafatan yeroo shananii illaan cokoo kanan gashitu haati koo ishuma jalatti ni dirbii footi halkan kana haati koo halkan dirbii footi. Ishee jalatti sirba baradheen tureen. Abbaan koo faamuu na doorsisuun hin deeggaran ture jette egaa ati ol baatee sagaleen kee dhageettii horee erga gara Finfinneettis dhuftee sirbi kee dhagaame immoo maal siin jedhan laata isaan? Jaallata ergasii mana jaallatan yoo mana akkasii ani waanuma sagalee sirba Oromoo bu'aa qabuun fe'u jedha abbaan koo nafsee saamaaru hin gaabba ture akkas na gochuusaatti. Mee amma immoo sirba kee gara boodaatti deebina ilfe booda kana sirba ati baafte keessaa darajjee waltajjii kan amma lubbuudhaan hin jirre si faana geerarsa qabaa falmattuunis kan si jalaa qabdu tokko jira. Darajjeen nama akkamii ture sirba waliin sirbitee agarteetta jedheen waboos ture ni beekta jedheen. Wayyo darajjeen maaloo waa'ee isaa uffata umeega yoo fedhame anuu jiraadhe naasa'ee maalan godhaa miti baay'ee nama dargaggeessaa utaaleen quufnee mucaa bilisummaaf jedhee paayileetiidha. Xiyyaara guddaa kana oofa mucaan kun nama barateedha. Nama akkasiitu baay'ee kan si ajaa'ibsiisu hakkuma geeraru sana hawwiinsaas miidhaan isarra ga'es baratee kan baranne ta'ee akkasittiin kunoo karaatti hafee hedduun gadda
garuu gumaasaa qabsootu baasa waa tokko homaa miti. Dhuguma darajjeenni ijoollee Oromoo Asabitti gara 2008 warri du'an keessaa nama tokkodha. Sirbasaa irratti akkam waliin sirbaa turtani walii galtan jechuun walii simata ture waggaa waliin sirbitan ogummaadhaan jechuu barbaadeen. Baay'ee namni barnoonni kunis gaariidha yookiin immoo namni dhalootumaan qajeelaan namaa jira darajjeen dhalootumaan qajeelaa namaati. Barachuun dabalata malee qajeelaa namaati. Baay'ee waan ati jette bakkaan nama ga'uudha. Ajaja nama fudhatuudha. Militeerii dhugaati. Garuu maal godhuga hireen namaa kanuma. Gaafa gaafa aboosonuu garaa gaafa abooyeen kalaada gaafa amilkaa'uun gaafa dhiiraan beekanii maafan geerarsa laafa attarkisaan harka'u bahi. Beellabbaa maatii hubaa dhokfatee ukkaanfadhee maaf garaana guggubaa atti oomifan ukkaanfadhaa attaarii koon bulgaafadhaa. Boossanaan jedhu takka mamboo dhigaa gabrummaan narra jira gabrummaan harka bira atti ergaan dhaladheen teenye. Lafa garaa koongeenye itti hartuun natti roorristi itti isheen amma koongeenye maaliif hartanaan jedhu. Maaliif anaaruu dhigaa baradhee maqaan qabu daldalee lafaan qabu torsiiseen bobbaafanneet dheechiseen obaafanneet qooree koon obbaafanneet ni dheerette joorri koo dhumuu didde boolchi kooye. Saangeen jiraat tama jaajilni jiraat tabbaan manaa gabbee dalagaan gola jiraat kunoo du'aan wal qixaat maaliif teenya yafirayi. Uma isaaniitti mallee ganda isaaniitiin nangee qabeenya isaaniin fuunee nama isaaniitti fuunee daangaa isaaniin cabsine. Akka isaaniin dabsine qeettoo nutti duulanii itti dhaattoo nu guuranii itti eenyummaa nu faalanii biyyaa nu baafatanii mirgaa keenya too cabee. Lubbuu gatii dhabee kana toona kanyisaa daariidhaan na dambisaa xixiqqoon himimmaanii lapheerra na dhibbisa. Osoo tikseen jiraatee tiksee cimaan jiraatee beektii bineensi nyaatu. Osoo gamtaan jiraatee walii galteen jiraatee qilleensillee nun seenu homtuu nutti jabaatu. Tola Ilfee sirboota kee kan abbitootti deebiname. Isa durii waliin sirbitee yoggaa yaadattu sirboota isaa kan maaltu sitti dhaga'ame keessattuu waa'ee shimshim goonaa isa jedhu sana waliin waa'ee isaanitti himta. Abbitoo nama akkamii ture yoggaa waliin sirbitan? Abbitoo hiriyaa koo amma fakkeenyaaf yommuu ilaallu akka aadaatti dhalaaf hiriyaa ta'uun namatti hin cima. Anaaf garuu akka hiriyaa koo durbaati. Anis isaaf akka hiriyaa isaa dhiiraati. Baay'ee walii galla, baay'ee wal jaallanna, baay'ee wajjin agabuu bulleerraa, baay'ee dheeronneerra. Ani fabbita'uu yommuu daabboo dhabnu yoo daabboo tokko binne farankaa 3 kan Itoophiyaa yoo 2 binne garuu sumunii isa jedhani sanaan binne farankaa tokko isa samitiire lamaan ishee bitachuudhaan wal eegnanii fabbita'uu kabbade waan hedduu dabarsine waan uffannee bulluun qabnu anis innis seenaa guddaa dabarsine dhugaa dhagaa maal goona inni qabsootti naaru ani finni yeroo har'aa immoo waliin barbaadnu akka nama sana dabarseetti waliin qunnamnu baay'ee namatti dhaga'ama garuu gaaf tokko teenyee dhuma haasofna jedheen abdiirraa qaba sarraas waan hedduu dabarsine dhiibbaa hedduu dabarsine siin jedha. Mee sirba isaanii jaalatama kan waliin sin sirbitanii mee cimcim goonaa sana mee cimcim godhe mee Ilfee? Wayyaa koofayyaa yaa wayyaa yaa sa'iddeen tattaraare yaa garaa koofayyaa yaa garaa yaa sadarkee nagaa gargar baase. Yaa wayyaa koofayyaa yaa wayyaa keetan yaa sa'iddeen tattaraare yaa garaa koofayyaa yaa garaa keetan yaa sa'iddeen gargar baase. But
baay'ee gaarii baay'ee bareedaa ilfee galatoomi amma gara xumuraatti deemaa jirra. Sirbitoonni yookaan weellistoonni Oromoo yoo biyyaa bahanii akka biyya keessaatti jabaatanii jedhamtanii kumatamtu. Maal jetta asirratti? Dhugaadha kaa maal amma qurxummiin galaana keessaa bahee hin waraanaa? Nus akkuma qurxummii galaana keessaa baheetti nu ilaalii abbooko. Garuu immoo amma namoonni kaan immoo gamtaadhaan illee walitti dhufanii warra biyya keessaa jajjabeessuun tokko. Walitti dhufanii dhimma isaanii biyyaa baasee keessatti hojjechuu irratti. Biyya amma sirbitoonni Oromoo eenyummaa Oromoo akka Oromoon uf baru godhee dadammaqsuu keessatti qooda guddaadha qabdu jedhama. Ala kana baatanii immoo ni komatamtu. Hunduu manumatti galee taa'anii weellistoonni Oromoo jedhamtanii komatamtu. Kanaafidha. Yeroo nan akkas dhukkubsadhee gidiraa koo argu akkasuma dhukkubsadhee akkasuma sireerra hospitaala ciisatan waa'ee qabsoo waa'ee bilisummaa Oromoo iyyan ture. Kanaaf biyya kanatti yoo wal gargaarre malee artistoota kana yoo Oromoon hin tajaajiliin artistiin maal haa ta'u baay'ee rakkisaadha. Jejjumti isaayyuu amma fakkeenyaaf biyya Awurooppaa bakka inni jiru iddoo tokko kaasee iddoo tokko dhaquu fi 2,300 si gaafata. Xiyyaaraanis yoo ta'e baaburaan hamaadha namni wal arguun. Muuziqaanyaan walitti fiduudhaaf horii hedduu gaafata. Horii hedduu. Kanaaf hin danda'amne. Aartii guddisuun hin danda'amne. Walitti dhufuun hin danda'amne. Rakkoo jira. Isa kana uummanni Oromoo nu banne. Utuu Oromoon nu ijaaree kunoo kana akkasitti dirqama waliif kenne akkasitti baafna. Yeroo akkasii dhufanii akkasitti aartii guddisan biyya akkasii immoo dhaqanii akkasaa godhan osoo wal tiksuun jiraate wal cimsuun jiraate rakkoon hin ta'u. Oromoon isin eega kaamma ilfee ammoo Oromoon kun isaantu nu ijaaree isaantu nu dammaqsee isaan immoo mana galanii taa'anii silaa otoo weellistoonni kun walitti dhufuuf immoo dirqamaa yeroo hundumaa ta'uu dhiisuun mala qaamaan. Teknooloojiin cimee jira. Weellistoonni walitti dhuftanii gamtaadhaan hawaasa keenya isa faffaca'ee jiru kana maal goona artistoota biyya keessa jiran kan akkamitti gargaaratu jettanii akkasittiin mari'achuudhaaf kan yaalameeru jira jechuu barbaadeen. Egaa rakkoodha isatti yaaddu ani yaadu san yaadu inni tokko yaadu. Isa kanallee dhugaadha tu yaadne walitti dhufuun salphaadha. Egaa namni baay'een keenya immoo bu'aaf barbaadu ni wallata an beekamu. Ani gaa yaada mataa kootiin nanaasa'uu danda'u malee waa'ee namaa ibsuun baay'ee nama dhiba nama rakkisa. Amma wooma tokko qopheessinee waan waamne waliin hojjenna jedhamu namni baay'een tolan jedhu. Ani rakkoo jiru hin beeku. Ani horiillee hin fedhu horiis hin barbaadu ani dhugaadha sabni koo inni naannoo koo jirus na beeka. Ani dhuguman siin gaaf tokkos horii gaafadhee hin beeku ani. Erguma dhaladhee nan qabsaa. Saantima naalaattan malee hojjedhu jedheen beekani garuu egaa namni hundi tokko yaadu jechuudha. Mee amma warri biyya keessaa maal jedhu dhiyeenya kana dudubbisnees weellistoonni biyya keessatti mana maxxansaa nu fuudhee muuziqaa gabaarra nu oolchuu hin qabnu keessattuu kan afaan Oromoo rakkina qabnaa kan jedhu tokko kaasu. Otoo akka ati hawwitutti otoo akkam ta'eedha falli akkasii kan furamee warra biyya keessaas dhaloota har'aa ol ba'aa jiran kanas isaan hojiin isaaniis gaariitti gabaarra oolee isaanis uf ijaaranii aartiin kunis guddatee hawaasa biyya alaa kanas dadammaqsee ijaaruus danda'a jettee yaadda falli isaa maayini rakkina aartistoota biyya keessa jiru kana aartii isa biyya keessatti qabamee jiru kana guddisuudhaaf. An dhugaadhumaani gorsanii gorsu. Horiin hin dhuftis hin dhumtis seenaa hojjechuudha Oromoo wajjin jabaatanii horii ilaaluu dhiisanii ani yoo akkas ta'e akkas jechuu dhiisanii dhugaadhumaan egaa kun warra biyya alaa jirrutu gochuu dandeenya. Oromoonis inni biyya alaa jirus dhugaa hunda miti namni wal keessa rakkoo kan qabu jira namni qulqulluun dhugaanuma qabsoo kanaaf of kennu jira nu keessas akkasuma. Kanaaf artistoonni baay'een garuu dhugaan isinitti kan of kennan hedduutu jira garuu jedhanii ilaalanii namni galagalee nama ilaalu guddimu namatti dhaga'ama hamilee dhabuu jira isa kana kan gochuu qabu silaa warra barate ta'anii warra maallaqa qabantu
facaasuu danda'a. Maaligaa yoo nani gattuu ta'ee anaan na dhiisanii isatti cime immoo cimsuu qabu. Waan akkas akkasii Oromoo dhumtuu ilaallatee wal gargaaraa isa dhugaa qabus gargaaraa jiranii hundumtu walumatti gaaraa ta'e inni deeme horii barbaadatus eessayyuu hin geenye baay'ee rakkoodhaan kana dheessanitti himuu hin danda'u. Kana amannaa Oromoon kun hidhateedhuma ka'ee biyya keessa biyya alaatti paartii guddisuudhaaf yoo ta'e beeku salphaa ture. Maaliif akka namni keenya hadoo dembee lafuman qabee dubbadhu hin dhabe iyyeen dadhabee utuman iyyuun amma dulloomeera iyyuu dadhabee iyyuu dhukkubaa wajjin na dadhabsiisetti nan aara. Ani saba akkasii utuun qabu saba akkas guddaa utuu qabnu saba akkas aadaasaa jaallatu saba akkas afaansaa jaallatu kana utuu qabnu akkasittiin kufnee hafuun keenya na gaddisiisa. Aniyyuu gaaffiin qaba maal na gaafatta yaa obboleessa koo baay'ee rakkoodha waa'een Oromoo waa'een aartii. Tole Ilfe, hawwiin kee maal inni? Hawwiin koo bilisummaadha. Hawwiin koo bilisoomee biyya kootti galee akkuma namaa bakka biyya ormaa kana qubannaa biyya ormaa keessaa galee ani immoo taraa koo nama qubachiisuudha hawwiin koo. Akkas jennaan biyya galuu kana siin waamichi sin geenye warra waggaa lamaan dura namoota sirbitoota bebbeekamoo ta'an affeerraa mootummaan godhee warri gaggalanis turan. Siin si waamne mootummaan Itoophiyaa? Na waamaniiru jalqaba namuma Oromoonaan baay'eetti siqu tokkotu na dabarse dhaamsa kana yeroo lama tokko yeroo obbo Aliin biyyatti galan sana. Yeroo isa jalqabaas natti fakkaatatti. Yeroo na waamnaan waamicha karaa dhaaba kooti moo kuni attamitti waamicha akkasii nagargan jedhuni deebisee badaa waliin galle namoota wajjin akkasumatti hafe jechuudha. Lammaffaas immoo yeroo tokkos akkasuma qopheessanii na waaman yeroo kamarfaa galanii fakkaata. Beeku yeroo isaa fi yaadaddoon. Biyyumarraa dhufa jechuudha. Ergaan sun biyyumarraa sii dhufa. Ergaan sun biyyumarraa sii dhufe? Natti mu garuu warruma biyya Ameerikaa keessa jirantu natti masansalanni isaa Ameerikaa dhumarraa maqaa namaa dha'uun barbaadu. Achi natti mane Ameerikaa irraa naannoo. Maasinii goona jedhu gaasii waaman. Biyyatti galaatti saba keessanis dammaqsaa uummata keessanii wajjin wal argaa uummata kana uummata akkas rakkate kana maal akkas akkasii natti haasa'anii lakkii ani duris bilisummaa dhabeen biyyaa ba'e malee waan hin nyaadhu sabni koo naa kennaadhuma ture. Kanaaf ammas sabni koo bilisome duwwaan gala malee ani duwwaan naqee nyaadhee dhuguun bitaniin biyyaa ba'een jedha. Tole Ilfe, amma nagaa xolaa waliin jechuuf jenna. Afaan duwwaa mool gaggeessuun hin jiru. Afaan duwwaa kan jettu jedhiitii nagaa nuxxaami. Isa dura garuu dhaamsa yoo qabaatte. Dhaamsa ni qabu. Uummatuma Oromootti dhaamsa dhaammaddaa. Maaloo adaraa. Uummanni Oromoo utuu tokkummaa qabaanne, utuu walii galtee qabaanne, utuu waraana keenya cimsanne, qawwee malee wanti tokko hin jirtu dhiiroo. Takka wanti tokko hin jirtu dhiifama naa godhaatiitu waan fedhe dhufe. Abashaan akkasitti tola biyya keenya sana dammaa fi aannan sana bartee akka nurraa kaasi jettanii yaadiina. Kanaaf waraana keenya haa cimsannu, wala ijaarru, waggaa 100 wanti waggaa 40 akkas taane, waggaa 50 akkas taane, minilik hamma gaafa hollaa gaa dhufuutti iyyuu waggaa 100 fi 15 irratti dhufan natti fakkaata. Abaa'oon yeroo sana yeroo chaartira hanga sana iyyuu nuun quubne baannee dhuma gatiitti irratti baannee dhuma tocho'aa turre. Har'a garuu ergee afaan kootiin dubbachuu jalqabe, afaan kootiin barreessuu jalqabe. Oromiyaa kan jedhamtu uumamte namni Finfinnee keessa afaan isaatiin iyyaa haasa'an yaa jarana qabsoo xinnoodha wanti geggeeffame. Kanaafu adaraa keessan xinnoon nuwate hantuunni dhaltee yugguu eegee nafu duuti jedhani adaraa keessan jabaadhaa qabsootti jabaadhaa duuti naftu sireerra ciisanii du'anii iyyuu nafu jabaadhaa daabboo tokko darbadhaa baay'ee miti. Mee isa ijoollee keessan keekii tumaa ooltu keekii irraa moo juusii irraa maal kana jijjiirrachaa oolan mee tokko irraa hir'isaati waraana keessan ijoollee keessa warra dirree jirtu sanas yaadadhaati mee hidhannootti cimsaati mee garaa isaaniitti daabboo godhaati mee kophee miillatti bitaati
dhufne laala afaan duwwaadhaan maa iyyina afaan duwwaa miti dhiiro oromoo maaloo dammaqa tun lubbuun jiruun kana sin kadhadha adaraa keessa walii galleen biyya keenya dhiira harkaa baafannu jedhaan shuma kanatti naa dabarti waraana kootiin immoo obbo maalore urteen boorana maalore urteen bareentu maalore yaa urtee macha maalore urteen tuulama maalore yaa urtee sabbo maalore urtee umbanna maalore yaa urtee gona maalore yaa urtee guji maalore yaa urtee wallo maalore yaa urtee itu maalore bilisa nubaasi maalore walaabanu taasi maalore. Weellistuu Ilfinash Qannoo raadiyoo Simbirtuu irratti qophii bashannanaa Simboo irratti yeroo kee fudhattee dhufaana turtee seenaa dheeraa waliin kakkaafnee mari'anneerra. Baay'ee galatoomin siin jedha kan yaadduuf immoo galma akkasii ga'uuf si hawween jira maqaa qopheessitoota raadiyoo Simbirtuu fi maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin irra deebi'een galatoomin siin jedha Ilfe. Jabaadhaa ijoollee Simbirtuu. Jabaatan waan hedduutti bahu obsaaf murannoo godhadha dhugaadha oromoon dafe waliin dirmatu kun egaa aadaa nuu taate dirmannaa namaallee dhaggeeffatina cimaati murannoodhaan keessa ba'a wanta gaarii hojjechaa jirtu rabbiin bilisummaa keessan isin agarsiisu. amma yeroon tan imalaati qophii kana keessatti haala yoroorratti dhimma qabsoo bilisummaa Oromoo fi yeroo ammaa habashoonni gariin biyya ambaatti sabboontota Oromoo fi Oromummaa irratti duula banaa jiran laachisee bakka buutota dhaabbilee siyaasaa Oromoo lamaa waliin turra. Tokkummaa humnoota bilisummaa Oromoo fi gurmuu qabsaa'ota miseensota adda bilisummaa Oromoo irraa wal duraa duubaan obbo Raayyaa Caalaa fi Dr. Baqqalaa Maariyaam keessummoota keenya. Kutaan tokkoffaasaa muuziqaa gabaabduu tanaan booda dhiyaata. Kasosa bagodu bahe anan jira ture dubatin debi wegan
Keessummoota keenya lamaan har'a raadiyoo Simbirtuu irratti qophii imalaaf keessummaa taatan namoota lama Dr. Baqqalaa Gabramaaram bakka bu'aa dhaaba gurmuu qabsaa'otaa fi obbo Raayyaa Caalaa bakka bu'aa tokkummaa humnoota bilisummaa Oromoo yookaan ulfooti. Baga nagaan dhuftan keessummoota keenya. Baga nagaan nu eegdatesi. Baga nagaan nu eegdee. Mee ka'umsaaf akka nuu ta'utti dhaabni keessan lamaan dhiyeenya kana ibsa waloo tokko baastanii jirtan. Mee dhaggeeffattoota keenya warran agarrees yoo ta'e yookaan immoo warran dubbisnes yoo ta'e akka gabaabsitanii ibsa maaliiti kan isin baaftan baasuun sunoo maaliif isin barbaachise obbo Raayyaa irraa kaanuu laata? Hayyee galatoomii dhugaadhaan dhiyeenya kana labsa tokko kan miseensota jaarmaa keenyaa jechuun kan ulfoo yookiin tokkummaa humnoota bilisummaa Oromiyaatii fi gurmuu qabsaa'otaaf miseensota adda bilisummaa Oromoo wajjiniin labsa tokko baasneerra natti fakkaata akka torban tokko ta'eera amma. Labsi sunis kan barbaachisee fi ijoon dubbiidhaa jaarmonni Oromoo kan qabsoo bilisummaa Oromiyaatiif qabsaa'an kan mooraa kana jiran hundumtuu wal hubannoo akkasii qabaachuudhaan dhaawatammoo hundi isaaniitu kara tokkummaa jaarmatitti tokkummaa jaarmaa qabsoo bilisummaa Oromiyaa kan mooraa kana jiran hundumtuu walitti hidhatanii jaarmaa tokkoof hooggana tokko qabaatanii ummata keenya irree godhachuudhaan akka qabsoo kanatti fufaniif akeekkachiisuudhumaaf nus kinoo waan kanatti jirra warri biraatis haaluma kana fakkaatuun walitti dhufuudhaan dhaawata keessa akka mooraan kuni bakka tokkotti akka jaarmaa tokkotti titee hooggana tokkoon gaggeeffamuuf fakkii taana jechuudhumaaf labsa san baasne. Labsi suni ijoon isaa keessattuu kan inni qabu gaa haala sabni keenya keessa jiru kan har'a sabni keenya guutuun kan gurraa ija qabu kan dhaga'u kan argu hundumaa kan mootummaan har'a jiru kuni ummata keenya irratti gidiraa agarsiisu kan akeekkachiisu kan hubachiisu darbeetis immoo mooraa qabsoo bilisummaa Oromiyaa keessatti rakkooleewwan jiran har'a humni keenya faffaca'aa ta'uusaa kan ibsu itti aansee faffaca'ina kanarraa kara tokkummaatitti karaan itti dhufuu dandeenyu dhimma saba keenya akka tokko taanee tiksinu garbummaa ummata keenya irratti fe'ame sana haala ittiin keessaa baasuu dandeenyu irratti mariin gaggeeffamoo tokko akka taanuu kan jedhu irratti gaa cuunfanii labsa keenya kan waloodha kana fakkaata. Doktor waan jettan qabdu gabaabsitanii. Egaa waan jaaljaarran jedharratti kan dabaluu barbaadu har'a qabsuun saba Oromoo ilmaan Oromootiin ishiin dhugaadha gaggeeffamtuuf ilmaan Oromoo immoo maqaa rakkina saba Oromoo irraa jireenya isaanii barbaadan qulqullatee gingirfamee yeroo itti baheedha. Ilmaan Oromoo bilisummaa Oromiyaa fi walabummaa saba Oromootiif yaada tokkoon ijjannoo tokko qabanii waggaa yoo xinnaate waggaa 10 caala adda addaan turanii utoo walitti dhufanii waan yaada xixinnoodhaan addaan bahanii keessayyuu warri adda bilisummaa Oromoo irraa fofoxoqanii addaan bahan kana keessa gargalchanii ilaalanii sabni keenya maal keessa jira nuti immoo jaarsonni kun immoo saba keenyaaf maal gochuu dandeenya tokko tokkoon waggaa kanaa adda addaan teenyee waan finne hin jiru itti ilaalchi keenya tokko tahee itti fedha saba keenyatiif qabnu tokko tahee ijaarsonni kun adda addaan taa'uun isaanii miidhaa fide malee qabsoo saba Oromootii fi rakkoo saba Oromoo immoo dheeressuu tahe malee waan hin taane kan jedhu ijaarsonni immoo yaada bilisummaaf walabummaa saba keenyaaf biyya keenyaaf qaban kan akka ulfoo yeroo dheeraaf ilaalcha akkanaa qabaatan hundumtuu har'a mooraa tokkotti dabalamanii gara fuulduraatti attamitti saba keenyaaf waan tolu rakkoo saba keenyaa hiikuuf waan humna tokko tahanii siyaasaa isaanii
hegeree saba Oromoo ilaalanii qabsoo isaanii tokkotti gurmeessanii karaa hoogganaa tokkotti deemanii akka itti ilaalan attam goona attamitti kan jedhu kanarratti yeroo baay'ee keessa deddeebinee haasofnee waan har'arra geenye kana labsuu waloo kuni gadi ba'uu danda'e. Kanuma itti dabaluu barbaada ammaaf. Tole fayyaata lamaan keessaniif iyyuu gaaffii tokkoon qaba. Akka walabummaa Oromiyaa fi bilisummaa Oromootti dhamanna jettaniittu dhaabni keessan lamaan iyyuu. Tooftaa isinitti qabsooftuuf filattan maa inni lamaan keessan iyyuu? Gama kamiin kan isin qabsooftan farra mootummaa Itoophiyaa taatanii? Mee Dr. Isinirraa kana? Ijaarsi keenya dhuguma akkuma amma ibsetti adda bilisummaa Oromoo irraa fotoqee waan ilaalcha qabsootii fi ilaalcha qabsootiin gaggeessan irratti ilaalee waan addaan ba'eef ture. Garuu ijaarsi keenya of ijaaree fuula hundaanuu akka miseensattis akka qabsoo siyaasattis akka qabsoo immoo humnaanittis hojjetaa ijaarsa jirudha. Isa gadi fageessee keessa bu'ee ni ilaalu kan hundumaa gara fuulduraatti attamitti akka walitti humni jiru hundumtuu walitti dhufee iddoo mooraa tokkotti akka dacha'udha malee ijaarsi keenya miseensas karaa qabsoos karaa hundaanuu fuula hundaanuu gaggeessaa jirasi kan hundumaa walitti makuudha yaalla ijaarsota jiranii wajjin kan jedhu irratti hundaa'eeti haasaan kun jalqabame. Obbo Raayyaa jaarmiyaan keessan gaafuma dura kaasisana tooftaa kamiin inni qabsaa'aa jiru? Egaa wanti ijoodha tani tuttuquu yaala tokko duubattis deebisuun ta'in malee wanni qabsoo bilisummaa Oromiyaa har'a rakkootti ta'ee danqaatti ta'ee faffaca'ina kana dhale rakkina ilaalchati kan jedhu qabna akka jaarmatitti yeroo dheeraadhaa fi ilaalchi qabsaa'ota jidduutti jiru kuni adda adda ta'uusaa mooraan tokko rakkinni Oromoo siyaasaa Itoophiyaa yookaan impaayeraa san jalatti hiikamuu danda'a kan jedhu jira. Kun immoo lakki seenan jirus haalli har'a jirus sanii kennataa miti. Akka saba garboomeetitti akkuma saba kamiitittuu qabsoo barbaachisaa ta'e gochuudhaan dhimma adda addaa yookiin tooftaa adda addaa tarsimoo adda addaatti dhimma ba'uudhaan garbummaa jalaa bahuu qabaa bilisoomuu qabaa Oromiyaanis immoo walaboomtuu qabdii kan jedhu irratti ilaalcha ifaadha qabaachaa ture. Daawwata keessa jaarmonni baay'een amma ilaalcha kana karaa uummanni keenya bilisummaa argatee Oromiyaan bilisoomtuu qabu kan jedhu kun ilaalcha amma deeggarsa argachaa jiru kan faffaca'ina jalqaba dhalees ilaalcha kana amma ilaalcha kanatti deebi'aa waan jiraniif ilaalchi kuni gabbatee saba keenya keessas kan jiru kanumaa kan jedhu qabna nuyi. Haa ta'u malee wanni hanqatee har'a ilaalcha san jalatti jaaramuudha. Jaarmaa cimaa waaltaa tokko qabaatanii sosso'uudha. San irratti immoo hooggana gahaa tokko qabaannan tooftaalee adda addaa dhimma itti ba'uudhaan biyya keenya bilisoomsuu qabna. Tokkoffaa siyaasadhaan uummata keenya hidhachiisuu san bira darbanii humna hidhannootiin mootummaa har'a jiru kana fuuldura dhaabbachuu. Maaliif humni har'a jiru humna uummata keenya bulchaa jiru kun waan akka laafatti biyya keenya keessaa ba'u miti. Akkuma saba garboome kamiitittuu humna hidhannootiinis fuuldura dhaabbatamee biyya keenya keessaa baasu hidhatee sosso'uu qaba akkuma saba garboome kamuu kan jedhu qabna. San qofaa odoo hin ta'in karaan itti miidhamne irra caalaan isaa karaa dippiloomaasiitiin uummanni keenya yeroo baay'ee addunyaa kana keessatti golgaadhuma Itoophiyaa san jalatti dhokatee akka Oromootitti odoo hin beekamin jira. Suni uummata addunyaatitti hawaasa addunyaa guututti sun beekamuu qaba. Karaa dippiloomaasiitiinis jabina cimaadhaan sosso'uu qabna. Karaa dinagdeetiinis taanaan akkaataa uummanni keenya qabeenya isaatti tikfatu qabeenya isaa saamama irraa dhoowwatu san irrattis gurmaa'ee sosso'uu dandeenyaan
waan biyya keenya bilisoomsuu hin dandeenyeef hin jiru. Nu saba addaati miti. Keessattuu sabni bicuun saba guddaa kana akka laafatti injifachuun isaa jaaramuu dhabuurraa. Jaaramanii hooggana gaadhaan sossoo'uu dhabuurraa kuni hamma nu guutetti kana guuttannaan biyya keenya bilisoomsuudhaa hin dandeenya kan jennu dhibbarraa dhibbatti amantaatti qabna. Kana sochiin kan goonuufis kana. Tole fayyaa ta'a keessummoota keenya. Mee wanta lama wal faana akkanaa deebistan lamaan keessaniyyuu gaafadha. Yeroo ammaa kana keessattuu baay'oonni ilmaan Amaaraa fi ilmaan Tigree ala kana jiranii hunda isaanii miti. Wayita isaan sabboonummaa Oromoo irratti duula balantu mul'ata yeroo dhiyoodhaas. Ifa baanii wayitas meeshaa sabquunnamtiidhaan haasaan boggaa barreessan keessattuu dhimma Aljaziiraa irratti Oromoonni waa'ee gaaffii Oromoo gadi baanii nuti Oromoodhaa Itoophiyummaa nutti fe'amee jedhanii kan isaan dubbataniif duulli irratti godhameera sabboonummaa Oromoo fi Oromummaa irratti. Kun maaliif godhan jettanii yaaddu akka dhaaba keessaniitti? Garii immoo dhaabni Oromoo kan biraan immoo dhaaba siyaasaa ka Amaaraa yookaan kan Tigree faana yoo deemne hin nu baasa warri jedhanii deemanis jiru Oromoota ta'anii immoo. Kana lamaan akkamitti ilaalamame? Mee obbo Raayyaa? Galatoomeen kuni waan egaa si'ana ta'aa jiru keessaa dhugaadha. Anis waan sabquunnamtii adda addaa jalaa inuman deemanan nagaa amma kanatti kaasti kan Aljaziiraa kan jedhu natti fakkaata kan dheengadda dhiyoo kana ta'e kan Jawaar faan gaaffiif deebii Aljaziiraa irratti godhan kan ilaalu natti fakkaata. Inni kun akka natti fakkaatutti fakkii mallattoo yookiin immoo maal jedhaniin warri akka litmus test jedhaniin warri alaa kun warri yookiin immoo barsuma saayinsii keessa jiran waa tokko laalidha kun asiididha moo kun waan biraa beezii kan jedhan sanitti ilaaluudhaaf inni akka litmus test yookiin immoo akka waan ittiin laallu tokkotti nutti agarsiisuu irra jira. Fakkeenyaaf amma Jawaar ilma Oromoo tokko akkasitti guddate akkasitti beeka. Wanni inni jedhee ofime ani kanaa jedhe. Ani kana jechuun har'a iyya hammana hin jedhamne Aljaziiraa cufsiisna hamma jedhamutti kan lafa dhiitamuuf maal nutti agarsiisa? Waan baay'een jenne biyya mee xiqqoo ishii nuu qoodati otonomii nuu kennaa hoo jenne immoo maalaa jedhamu laata? Mee ijuma kanaan haala dimokiraasiidhaan jaroota kanaa wajjin rakkoo ummata keenyaa hiikna kan jedhan kana mee wal bira qaba madaala. Hedduu tokko nama gaddisiisa. Hedduu warra ammallee ilaalchi isaanii akkuma kaleetitti akkuma abbootii isaanii Oromoo garboomsee bituu barbaadu sanitti tursiisu dimokiraasiin isaan jedhan kan ummanni Oromoo mataa gadi qabatee isaan jalatti bulu kan isaan jalatti afaan Sidaamaa dubbatu kanan Itoophiyaa dhedhee fudhatu isatu dimokiraataadha, isatu Itoophiyaawidha, isatu ilmaan isaan barbaadan sanii jechuudha. Ilma Oromooti akka Oromootti natti maniitan dhaladhee dhiiga Oromooti jechuun garuu cubbuu hammana hin jedhamne ta'ee jechuudha. Sadarkaa addunyaatitti gaaffiin kun ilaalamee isinitti rabbi isinitti agarsiisu. So kara tokkoon hammam duubatti hafuu isaanii agarsiisa. Ananatti kuni uummata keenyaafis immoo barsuma guddaadha. Jawaar ilma ol guddatu haa guddatu san qofaa odoo hin ta'in dhaloonni Oromoo boru dhufus kan inni jedhe kanarraa waan baay'ee barata. Kalee anaka keenyaa kun hiree akkasii argannee sadarkaa addunyaa guututti waan Oromoo himuu hin dandeenye. Har'a dhaloota biraa wajjiniin kan isaan falmaa jiran hin wallaalan malee dhaloota kan ofitti qabuutu irra ture malee kanatti ofirraa fageessuun irra hin ture. Kuni dadhabbii isaaniiti. Mooraa Oromooti immoo mooraa qabsoo bilisummaa Oromiyaatiif immoo kuni dhugaatti barsuma guddaa tokko kenna. Uummanni Oromootis kana jalatti hiriiruun akka irra jiru filmaata biraa akka hin qabne akka Oromootitti akka ilma Oromootitti akka saba bilisaa'ee tokkotti mataa ol qabatee sossoo'uudhaaf ani Oromoodha, ani Oromticha, ani Oromtittiidha. Akkuma abbaa feetu akkuma dhaloota kameetuttu mirgan itti qaba jedhee falmatee mirga ofiitiifis akka namoota tokkootitti akka oolotittis mirga biyya isaatiif falmatee bilisa of baasuu qofaatu falaa.
irra caalan isaanii warri dimokiraasiidhaan noi dimokiraasiidhaan hiikkachuu qabna mirgi dimokiraasii jiraannan isin maal barbaadda warri jedhu kun waan biraa miti kanuma amma argitan san Oromoof hin jechuu hin dandeenyu jechuudha. So saniif kanaaf gaaffiin sun dhugaatti gaaffii har'a uummanni Oromoo tarkaanfachiisuu doon ta'in har'a gaaffii abbaa biyyummaati uummanni keenya sossobuu qaba isa duree godhachuu qaba isaan akkanan jedha ammaaf kanuma irratti naaba. Dr. Gabaabsitanii yaada qabdu asirratti. Egaa kuni argitee ilmaan Oromoo fuula hundaanuu guddataa jirutu kan jedhudha. Kuni waraana intellectuality waraana kanarratti bobba'anii ilma Oromooillee levelii addunyaa irratti waan eenyummaa isaa himate biyyummaa isaa himate jarri waraanuuni dhugaatti mul'isa. Kan mul'isus immoo ijaarni isaanii har'a jiru kuni isa waggaa 150 ol caala ture caalayyuu deebisee ilmaan Oromoo qabannaa sana jalatti bulchuudha waraana isaan godhanidha. Waraana karaa intellectuality waraana karaa sabummaa kanarratti waan isaan deebisaa jiran qulqulluutti mul'isaa jira. Ilmaan Oromoo immoo maxxannee tahanii maxxannee Abisiiniyaan dimokiraasii tahanis deemanis karaa dimokiraasii isaanitti saba keenyaaf taana jedhanii jireenya mataa isaanii qajeelfachuudhaaf mul'isanii kunuu hin mul'isa utuu achi hin fagaatiin kuni kana abbaa biyyummaa ilmaan Oromoo immoo warra bahanii gadi bahanii miidiyaa addunyaa irratti ibsan irratti bobba'uuni saba Oromoo irratti bobba'uudha. Nama tokko irratti bobba'u otoo hin ta'in saba Oromoo irratti bobba'uudha. Kan jennuyyuu sabni keenya tokko taanee addunyaatti gad baafachuu dadhabu akka nama tokkootti akka ijaarsaatti dadhabuudhaan ma'uunatti. Namni tokko akka nama tokkootti gadi bahee yaada isaa ibsee dhaabbii isaa ibsee waa'ee Oromummaa isaa ibsee waa'ee biyyummaa isaa naa ibsu irratti bobba'u diinni fuula hundaanaa akka saba keenya irratti bobba'aa jirus qophaa'aa jirus nuuf mul'isa. Kanaafis maxxannee saba Oromoo qabaa bulchuu fi jiranitti maxxannee biyya keessas maxxannee biyya alaattis rakkoo saba Oromoo irratti midhaan isaanii jireenya isaanii warra qaqqajeelfatanis kun hin mul'isa. Kanammoo warri qulqullummaa saba Oromootiif dhaabbatan beekanii kana irraa tiksuudhu wanti irra jira. Kun immoo namni immoo beekan akkanaa Oromoo keessatti dhalatee addunyaa miidiyaa addunyaa irratti kana mul'isuun saba Oromootiif boonadha. Itti fufa fuula hundaanuu qabsoonii kan jedhuun qaba. Tole keessummoota keenya tole itti fufaa yaada qabdu Boraayya. Waan mata mee yoo itti dabaluu dandeessan egaa sammuu erga kaaftanii gama mooraa Oromootiin immoo namoonni deebii kennan akka baay'ina sabichaatti hin jiran yoggaa isaan kana deebisanii ijoollee kanarratti hoggaa duula godhanii Oromoon qolatu mul'atu. Oromoon maaliif ciisa? Naa jiraadhu isumarrattanii dabalata qabaa atuu kaastee egaa qalbiidha waluma cinaa jirra jechaadha. Tumsa walii gochuu ila amma haalli ijoolleen sun jette yookiin Jawaarii fi kan isaa wajjin turanii Oromummaa isaaniitiif hoggaa falman warri kun immoo falmii Itoophiyaa falmanii sadarkaa Aljaziiraa cufsiisneedhanii dhaadatanii turan. Egaa wanni tokko keessattuu amma doktorillee intellectuaala jedheen jira kanaanii warri intellectuaalli isaanii kan jedhamanu warra isaanii warra baay'een baratina dhugaatti hedduu na gaddisiisa jechuurree narra hin jiru. Ijuma isaan haala nama gaddisiisu tokkoon waan ummata keenyaa kana dhiyeessaa jiru. Akka nama beekaa tokkootitti rakkoo saba keenyaa kanallee dhugaatti rakkoo dhadhanii gaaffii dhugaa kaasu hidhaniillee akka nama tokkootitti si wajjin ta'anii warra mari'atanii miti. Kanaaf sadarkaa warra baratee warra olaanaa intellectual jedhanii sanitti fudhachuun tokko isaanii hedduu na gaddisiisa. Kan modoo ta'aa jiru egaa namoonni keenya immoo namoonni waan kana dhaga'an oduu kana jala deeman haala kana
akka saba tokkootitti wanti jedhame gurbaa san irratti qofaa miti. Jawaar qofaa irratti miti bobbaan Oromoo irratti warra ilaalcha san qabu irratti ilaalcha san doomsuudhaaf tattaaffin. Nuhoo karaa keenya maal gochuun nurra jira. Ilaalchi sun akka qaramu ilaalcha isaanii doomaa duubatti hafaa ta'uusaa kan agarsiisu karaa adda addaatiin ibsachuu qabna. Warri labatni haaraan generationiin akka Jawaar kun har'a qabsoo kana fudhatee abbaatti ta'ee cinaa dhaabbatee dura dhaabbachuu qaba jara kana. Warri keenya immoo warri baratoo jedhaman barsuma gurguddaa qaban akkuma dandeettii isaaniititti warra akka Aljaziiraa kanaan galatoomaa waan kalee dhokate ifatti baastanii dinqisiifatanii galata galchuu fi qabu barreessanii warri kun hammam duubatti hafoo ta'uu isaanii eenyummaa namaa identity jedhan biyya adda addaa kanatti irree eenyummaa kee ibsachuun cubbuudha. Warra siin jedhan kana karaa ittiin saaxilan hiree gaariidha. Uummanni keenya kana bee himuu qaba. Jara kana saaxiluu qaba. Sanir gochuu irratti gaangoone ammas dandeenyan iyyannaa jabaa hiree kanatti ta'uudhaan iyyachuun barreessuun miidiyaalee adda addaatitti waan ta'e ibsuun jara kana dura dhaabbachuun egaa kuni warra waa barate warra waa dubbisee arguuf karaan itti qabsoo kana waa gumaachan eenyummaa isaaniitti gumaachan kana hireen tun isaan jalan darbiniin jedha ittaa tattaafannu haa jabaannu jedha. Amma bakka tokkotti nan dhagaa kan bookkisanii Oromoof hin jedhe Itoophiyaa bira darbee anu Oromoodha. Ani Oromoo dura Itoophiyaadha jedhanii warri siin falmanis hin jira. Inni gaasaan sun Oromoo haa ta'an gaaffii dhiigatii miti har'a. Dhiigni isaa maal fakkaataa miti. Ilaalchi isaa maal fakkaataadha. Kanaaf akkanatti fakkaatutti warri ilaalcha kana tinnisan dhugaatti wal cinaa dhaabbachuu qabu. Sagalee walii gabbisuu qabu. Iyya dabarsaa jechuu qabu hin jedha. Dalmaan Oromoo meeqaan dhuga boonfate gahaa qabeenyaa fudhate. Dalmaan Oromoo meeqaan dhuga boonfate gahaa qabeenyaa fudhate. Mataarra taa'anii buuqaamtanii dhugamaasanii waan hin taane hundaan irra hojjetanii. Mayida Oromo naromu asirra rawati Oromo naromu Jalman Oromo meeqaan dhuga boonfate gahaa qabeenyaa fudhate. Jalman Oromo meeqaan dhuga boonfate gahaa qabeenyaa fudhate. Mataarra taa'anii buuqaamtanii dhugamaasanii waan hin taane hundaan irra hojjetanii. Boru jechaan taa'ee utuu nobsu har'a boru jechaan taa'ee utuu nobsu. Jalmaan Oromoo meeqaan dhuga boonfate gahaa qabeenyaa fudhate. Jalmaan Oromoo meeqaan dhuga boonfate gahaa qabeenyaa fudhate.
ta'anii buqqaaqsanii damaasanii waan hin taane hundaan irra hojjetanii. Dhaggeeffattoota keenya kanarraaf jennee mara isin biraan geenyee jira. Hannuu hafe nagaya dhaammachuu qofa. Torbee qophiilee biraatiin hanga walitti deebinuu waan gaarii dhagayaa haala dansaa keessa akka turtan isinii hawwuun kanumaan nagayatti jenna.